Oromoon wanni kun hin gammachiisin Oromoon waraana kana arkee abdii hin qabaatin wanta kubadha jira keenya wanta kubadha Oromiyaa handura Oromiyaadhaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoodhaa kumaantamaan leenjii san fakkaattu argattee gugabbahu diina keenya hangam takka hamileen cabte diina Oromoodhaa warra Oromoo billeessuu barbaadu warra sabboonummaa Oromoodhaa cabsuu barbaadu warreen daangaa Oromiyaadhaa diigee jijjiiruu barbaadu warreen ummata Oromoodhaa akka mataa qabatee nafxanyaa jalatti caphee maalummaa isaa irraanfatee bulu barbaadu hangam takka hamileen isaanii cabte waraasa arkuudhaaf hangam takka hamileen isaanii cabte hangam takka abdii muratan wanni diina keenya abdii murachiisa wanni diina keenya hamilee cabsaa hundinuu waan hamilee teenya jaaree hamilee teenya ol nu kaasaati akkas wadda ilmaan Oromoodhaa abdii qabaadha waraanni seenaa qabsoo Oromoodhaa keessatti waraanni hangas takka heddummaatu Oromiyaa keessatti leenjifamee hin beeku waraanni hangas takka heddummaatu seenaa qabsoo Oromoodhaa keessatti Oromiyaa keessatti hangas takka leenjifamee tasuma hin beeku tasuma miidiyaaleen opiniyoodhaa haawwanii fi manguddoodha salfii galchanii irgichaa utaanaa jiniin Abiy Ahmed waraanni harkaa dhumee harkaa fixatee qeeroon jalaa diddee qeeroon lechisus waboggalti tuun harka kenniti jalaa diddeeti haawwanii fi manguddoo gabbaati ispoortii dalagaadhaa juntaan loltanii shanee loltanii kanaa miti muyaa balib ነው qeeroon Oromoodhaa bakka dhaquu qabdu ni beeyti eessatti ka leenjifamuu qabdu qeeroon Oromoodhaa tolchitee beeyti leenjifamtee eenyuun loluu ka qabdu qeeroon Oromoodhaa tolchitee beeyti beekadhaa qeeroon dilli gartan sun qeeroo Oromiyaa guuturraa baate qeeroo Tuulamaa Wallagga Jimma Hararge Wallo hundaatu dhaqeechin leenjifam gaafa qeeroon tun bobbaate Oromiyaa eessa fagahuudhaaf ta'ani eessa dhaabbachuudhaaf ta'ani diinni keenya kam tahuudhaaf ta'a asumarraa miizaan irra kaati ilaala asumarraa miizaan irra kaati ilaala addunsummaa Oromoodhaa manguddoodhaa fi haawwan wali qabdee haawwan saddeetaan deemu hadiriyaan deemu hashiitaan deemu kaakufa as garagala achi garagalaa dhaabiti qeeroo fi qarree soonsaa jira tan gabrummaan onnee gubde kanaa jira karaa kayoom leenjiir katee kan diina bobba'u guyyaa isaa eeggachuu dadhabee jira kan saba isaa gabrummaa jalaa baasuudhaaf sigala abaa'oon qeeroo akkasii qarree akkasiiti ifatti makiinaan meeqa marsiteeni waaw baajenni waan sanii bee maallaqa laafaan seena maallaqni waan saniif bahe leenjii san eebbisuudhaaf miti eebbisuu qofaaf horiin bee laafaan seena maalayyaa leenjii waraana kumaantama sadarkaa kumaandotti leenjisuudhaaf bayii hangamtuba waan takka wanni isiidhaaf ilmaan Oromoodhaa kan diiyaasporaa jirtu abdii qabna yes abdii dhaqam abdiin teenya woboon abdiin biraa takka illee hin jirtu abdiin teenya woboon fuula keenya yeroon kar tokko deeffannee waraanni Oromiyaa kutaa hunda keessatti akka leenjifamee akka ba'u godhuu danda'uudha qabna san godhuudhaaf murtii qabaachuudha qabna dhaabbii qabaachuudha qabna murtiin teenya dhaabbiin keenya waraana bilisummaa Oromoodhaa ijaaruu fi kan ijaarame cinaa dhaabbachuudha waaw kalee niin gammadee ol burraaqeetiin maaliif silaa waraanni kun jiraachuu baatee Oromoon bara dhibbaantamaaf awwaalamte beekadha silaa waraanni kun jiraachuu baatee maalummaan keenyaas badde Oromoo ifiin jechuudhaahu sadarkaa qaanfannu gahuudhaaf teenya silaa waraanni kun jiraachuu baatee waraana kanaan rabbiin kafana nu qabe rabbiin badirraa nu dandamachiise waraana kana if kenninee akkana madura jedhe
Do you remember? If kennine diinagdee dhaan cinaa dhaabbachuu qabna warri danda'u qeyroo fi qarree biyya keessaa gaafa dhaqanii lubbuu isaanii kennan nuti qabeenya keenya gannayn gargaaruun dirqama kun kadhaadhaa miti waan dhufee aboo maallaqa olibbuusaa aboo kottaa woboo gargaarra aboo rabbii jaa kottaadhaa miti dhayxee woboo akkamii gargaara karaa kamiiniin ergaaf maallaqaan ganaan lafaa qaba yoon kum dhibba lafaa qabaadhu kuma 50 woboodhaafiin gumaachuu barbaada isaan ergaaf arra sadarkaan irra jirru sadarkaa akkasiiti arra sadarkaan irra jirru jireenya kiyya bireedaan asii qabu kana dhiisee wobottiin dabalama filmaanni keenya lam dhaqeetii wobot dabalamee lubbuu gumaachamo yoon astaa'een irra faayidaa qaba yoon maallaqa gumaachee fi gaafii kaniif gaafadha diasporaan gaafii kaniif gaafadha filmaanni biraan jiru yoo maallaqa hin qabaanne yoo asii faayidaa hin qabaanne dhayxee achi lubbuu ta'e kennu yoo moo as jiraachuun kee irra bu'aa qabsoodhaaf qabaate ala kana dalaydee waan dalaydu walakkaa woboodhaan gargaaru yooni maalummaa kee qabaattee jiraachuu barbaadde yoo nama taatee jiraachuu barbaadde yoo oromummaan akka jiraattu barbaadde joollee tana cinaa dhaabbachuun ilma oromoo intala oromoo hundarratti dirqama karaa biraatiin waan takka wanni isiniin jara keenya mootummaa Abiy Ahmed facaatee diidee jirti amma duraan kadii gujjiru woboodhaa fi TPLF akkasuma qabsaa'ota mirga fiitiif falmatu sabaa sablammoota waan danda'e hundaan dhiibbaarra godhu jirutti diigaadhaa ture ammaan tana mootummaan Abiy if diigaadhaa jirti amaarri Abiy garagaleeti badii kana hunda hojjate Abiy Ahmed hogganoota oromoodhaati malee nuu miti jeete amaarri duuba garagalee biyya ustii kanatti waywaachaadhaa jira nuti harka keessaan qabnu nuti dhiiga gannaqame hundaahu Abiyyii fi hogganoota waraanaa oromoodhaatu dhiiga kana hunda gannaqee warri biyya diigaa jiru Abiy Ahmedii fi hogganoota waraanaa oromoodhaati nuti harka keessaan qabnu addunyaa koottaadhaa nu idduu seenaa janiitti carraa tokko hafeef laallachuudhaaf biyyoota westii kanatti haasawachaadhaa jiran maal godhanii Abiyyitti garagalanii namni oromoo gurgure namni oromootti garagale booddeen isaan tultu namni oromoo gane ni ganama namni oromoo xiqqeesse ni xiqqaate namni oromoo ajjeesse ni du'a ka oromoo hidheesse ni hidhama arra maal nuti diinaa miti mootummaan PPdhaa yookaanis mootummaan diktaatarri Abiy Ahmed jaaratee deemuun ifii wal diigaadhaa jirti jarri amaaraa itti garagalee jira akka amaaratti dhaabbatanii itti garagalan illiitiin amaaraa dura dhaabbattee jirti deebisi yoo gad deebine karaa OPDO'n ifii if keessa wal nyaachaadhaa jirti jara keenya dhageeffadha OPDO keessa gareedhaa jira garee Shimallis garee Abiy garee Taayyee hagafitti gareenuma qaba garee Taayyeedhaa gareen Taayyeedhaa hangaasaa Saaliyaa Saamii faadha Maarree faadha warra ammaan tana badii afaan qabatee qarqee taa'u kana hundinuu OPDO keessatti hanga dandeetti garee mataa fi jaaratee garee qaba garee san keessaa amma takkaa ol ba'e gareen tuun garuu takka hamilee cabinsaa irraa mul'ata abdii murachuu irraa mul'ata sadaffaa oromoodhaan wal dhabnee jirra gareen silaa nuti bira dhaabbannus kuftee jirti eeysa gorra garam qabannaa keessiran ifiif wal diigaadhaa jiran nuu achitti ifii wal diigaadhaa jiran OPDO'n kopha ol diigu jirti yoo ol baafte mootummaan PPdhaa duraan mootummaa amaaraa itti bulchitu mootummaan amaaraa itti garagaltee Abiy afaan deebitee biyyoota wasiitii wajjin haasawachuu eegaltee jirti Abiy Ahmed maraataadha kan hundi qoon qabu maaltu deemu jira qoon qabu inni chuma gabbee ibsa baasu guyyaa guutuu maraataadha Facebook irra oolu guyyaa guutuu komentii Facebook bisa oolu Abiy Ahmed dhiiroo maaliin katabaadha yaadaa oolu Facebook irratti maaliin ja'a injifannoo maaliin himaadha Facebook irraa yaadaadha oolu
marataan if jala arku imma diin arku waafirraa laaluun danda'u hallayyaa keessaan baane keessa duraanuu seenee amma san keessa gaffagaachaadhaa jira mootummaan Abiy if diigaadhaa jirti jechuudha yeroo kana keessatti yeroo mootummaan Abiy nu achitti if diigaadhaa jirtu if nyaachaadhaa jirtu kanatti yeroo mootummaan daariixee bittinnaawaa jirtu keessatti yeroo hoggantoonni isiidhaa fi wal afaan deebi'ee wal nyaachaadhaa jiru keessatti yeroo hogganoota PP iddutti wal amantiin hanqatte keessatti waraanni bilisummaa Oromoodhaa kumaanta leenjifamee akkatti qilleensarra yaa'aa jira. Are you guys not happy? Hin gammanne? Kun isin gammachiisu? Yeroo mootummaan diigamtu keessatti yeroo waraanni keenya leenjifamee qeyroo fi qarreen kumaandoon akkatti qilleensarra yaatu isin gammachiisu? Sigale kanaaf burraayinaa jechuudha gammannee kanaaf utaallaa jechuudha diinni keenya nu cabsuudhaa keeti ifii wal cabsaadhaa jira diinni keenya Oromoo awwaaluu keeti if awwaalaadhaa jira awwaala Oromoodhaa qotan Taayyee faadhaatu seenaa jira Taayyeen osoo ni bakka shimallis alaab waa yookaanis dhagabar kadheetti qooliin hiiqaati qo'aan gonmaan harkadha juuti godina Shawaa kibbaa keessatti gorsaa godhanii muudan Taayyee Dandaadhaa mee ifa jeessamu bishaan qoritti fajjeessamu miseensa haada laaliitti fannisamu mee laala wanni hangatti deemuun yeroo hundaa waan gootu keessatti waan dubbattu keessatti waan barreessitu keessatti hangatti deemuu gaarii daangaa eeggachuun hedduu gaarii ekstiriimii deemuun gaariidhaa miti Taayyeen ammaan tana qabsootti fakkaatteetiin amata sadi guutuu Oromoo arrabsaadhaa bee girrisa maarree hattuun maarree biyya diidu shanee Oromoodhaa waan hin jirin qabu qabsaa'ota Oromoodhaa hidheeti maggarajaa duubaa ragaatti bee gurbaan kun ragaatti baay'isa warra Oromoo arrabsu warra Oromoo gandaan qoodu warra Oromoo amantiin qoodu wali qabatee jaaree mindeessee mindaa kenneefi social media gubbaa amata sadi guutuu Oromoo arrabsiisaadhaa bee Oromoo amantiidhaan gandaan kutaadhaan gosaan addaan qoodaa ture gurbaan kun isaaf Taayyeen umaan beeku Taayyeedhaaf wanni godhaa ture turundi qabsoodhaaf ta'a qabsoo OPDOdhaa cimtuu keessa turree namni hanga kiyya qabsoo godhan jiru maaliif inni qabsoo arrabatti beeka inni qabsoo Oromoo amantiidhaan qoodu kutaan qoodu gosaan qoodutti beeka Taayyeen qabsoo akkasatti namni hanga isaa qabsoo godhe tokko illee hin jiru bara sadeen kan kanaafuu aangoodhaa if eegaa ture maal ta'uu taa beektanii dhageeffadhaa maal ta'uu taa OPDO maal gootu beektanii shira hangammaa OPDOdhaan Oromoo irratti dalagame hundaa'u Oromoo ajjeefamti Oromoo rarraafamti Oromoo hidhaa keessaa guuramtee ajjeefamti warra Oromoo amantiin kutaadhaan gosaan arrabsee addaan baase hunda badii OPDOon fuuteeti Taayyee gubbaa keessee Taayyeedhaa fi warri isa fakkaatu yeroo waabduu booda hidhamuudhaaf ta'an caffeen maaliif kana jedha naa qabadha caffeen maaliif kana jabeeytanii kuni aadaa OPDOdhaati amala OPDOdhaati yoo Oromoodhaa wajjii walitti araaramne gartee lakki inumaa OPDO waan gaarii gootee gurbaa qeyroodhaan girisaa jechaa ture gurbaa hogganoota Oromoo xiqqeessaa ture gurbaa halkan walakkaa hirriibaa ka'ee shanee jee barisaa ture OPDOon hiitee jirti inumaa lakkee shimallis wayyaadhaa kan Taayyee nurraa hidhifaa jennee akka gartee Oromoon tasgabboytuu fi Taayyee qoonnisaa katti aanu hidhaa kana naa qabadha caffeeraamis maal jechaa naa qabadha badii kana hunda lakkaawaniiti irra kaanii Taayyee Dandaadhaa Joowar Maammakkan maggarajaa duubaa ragaatti baasetti dhaqee ruummeetii wajjin ta'uudhaa ta'an mana hidhaadhaa keessatti OPDO keessaa ammaas namoota hedduudhaatu hidhamuudhaaf ta'a kuni namni amala OPDOdhaa amata 27 isaan TPLF dalagaadhaa turan beeku namni bara sadeen kana jala deemee faana dhawaadhaa jiru
kana tolchee akka gaarii beeka warreen alarraa galee oopidiyoo ta'e kun amma bakkeef kaan dhaban duraan garee qabatan silaa garee qabachuun ture kun garee taayyeedhaati ijoolleen shaawatu bakka lamatti baaftee kun garee taayyeeti kun garee shimallis baatii takka booda dhagoon ta'e sawaa isaanii amma wadee jiran filmaata muudama opidoon dheengadda ol muddarraa eegalee warri garaadhaaf qochumaaf alaa galee hundi isaanii kutanii jiran meelaal amma waa barreessanii tana hawaata kan barreessu qalbiin cabxee hamileen cabxee akka inni keessa jirummaan tana anumaa fi rabbii tokkicha beeka anumaa isa tolchee fi rabbii tokkicha keessa uumee beeka amma tana akka inni keessa jiru maal qaba silaan deeggaruu baadhee maal qaba silaan taayee jala goruu baadhee shimalis jala goree maal qaba silaan duraan garee irra uyyaadhaa beekee qabadhee yookaan silaan duraan hudduu qabadhee naamusaan taa'e maal qaba lubbuun keessa galtee jirte anumaa isa uume feesbuuk irratti caffee raammiska tana feesbuuk irratti uumee fi rabbii tokkicha isa khalaqeetu akka inni keessa jiru beekaa jechuudha. The same all others. warri khuni sanu warri alaagal hundi isaanii leencoo baatirraa eegale of course they know siyaasani beekanii carraa kanatti faa'iidooyineeti waarkannaadhaaf galan warri alaagal hundinuu akka mootummaan kun kufuudhaa deemtu akkumaan an beekutti isaanii beekan beekadha kana wallahi akkumaan an beekutti isaas beekan mootummaan Abiy Ahmed akka kufuu deemtu akka karaa hundaan marfamtee jirtu akka addunyaan guutuun halib they know so kumal goda arrawni mata la fakhani aljani ta'ani karagura wallala nuti arras cafera misfan bonne dubban kaleesta ajenne karcha turre tanakhafa abo ta arbija lenco baati abo dabbadu rabbiji naat saiba abo amin jundi dagatay qabso oromoda oso beytu oso oromon akambil somne beytu garaye chedayte dinan delginiti abo gaddabbadu wajji qamane fifinit abo gatta jenne daddamneetu lakibo ta oromoda ni fagatti nuti garte mata khenya yo warkanne rako khaysaabane it's okay ta oromoda oromo so bilsomti nuti jarhan matanneti eye oromon bilsomte jirti eye mirgi oromoda egeme jirenne waanyanna jeritu galanimi oso onnen sani dhugaa beeytuti ifik jibani ifsobani garaadhaan sobamani galan arragaru akka wanni isaa yaadan sun galman gahini tolchani beekan arra warri waraqaa qabu addeebi'a jira warri waraqaa qabu garuu asillee deebi'an biyya kanatti yakka Itoophiyaa keessatti dalagameef gaafatamuudhaaf ta'an beekadha gaafatamuudhaaf ta'an maaliif mootummaan Ameerikaadha addudurummaadhaan tamirga Itoophiyaa keessatti dhiitame genocide Itoophiyaa keessatti godhame tan hordofaa jirtu mootummaa Ameerikaadhaati mootummaa Kanadaadhaati European Union jarri kun ugguu as deebi'an warri isaan genocide maqaa mootummaa Abiyyiin irratti dalagan kun yoo himatatti banan bakki seenan hin jirtu warra jireenya ifii gurguree jechuudha warra jireenya ifii balleesse xiqqarraa qabee namni Abiy deeggare hundinuu itti gaafatamuudhaaf ta'a especially during this genocide during Tigray genocide during Oromo genocide namni Abiy deeggare hundinuu itti gaafatamuudhaaf ta'a maaliif haasofni kee hundinuu galmaa'ee ta'a waraabamee ta'a wanni ati barreessite hundinuu Facebookiitu kaampaanii ragaa sibba ati delete godheetta waan badaa barreessiteeti delete godheetta garuu kaampaaniin Facebook they can pull out anytime sitti as baasan guyyaa kana jette guyyaa kana dubbatte guyyaa kana barreessite sitti as baasan warreen genocide kana deeggaree jechuudha by any means addunyarra lubbu namarratti murteessite miskiina lafarraa duguuguun hin jirtu the whole world is against genocide any kind of genocide so
warri isin deeggartan abii deeggartan hundi itti gaafatu isin gaafa as deebitanis gaafa Ameerika deebitanis Kanada deebitanis Awurooppaa deebitanis Keenya baqattanis itti gaafatamuudhaaf teessan. Kanaan jaa ilmaan Oromoodhaa hundi baga gammaddan baga gammaddan.